Yoo amma soyyaan mana yabkii tamanutti nageenya keenya ka waaqaa ka orommaa kun ramadda sana laqabu. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har'aan nu biraa jummataan doqoruu waadda isa biraas amma gara waaree jummatatti amma harkan jummataa jirtanii jummaa dansaa isa daawwina sallu ala nabi ka jirtanitti nagaa rahmataa nabicha keenyaaf kadhadhaa. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد أكلا جنگا كا أفان كي يتوقع ديفن إيواقا أكن أبراهيم بفتتي الجماعة كي يلين ويبسي كماتي سامل كيستتي ماتي ساتي في وهلني ساتي في hordoftoota isaa asiif achitti mulkeessii jechuudha. Baga nagaa walitti dachaa dhumma mubaarik oduu tayyataarraa bal'inaan uumama alarratti xiyyeeffannaan akkan walitti toftan abdii guddaa qabna. Yeroo guddaa waa'ee Iraan hoggaa isa dhiyeessinu tokko miidhuma addunyaa hundatu irraa haasoo waan beekee nuti Iraanii fi ilaalcha addaa qabaannee Iraan irratti xiyyeeffannoo osoo hin taane CNN bantanu Al Jazeera laatanu Reuters BBC addunyaa hundarraa haasawaa sana akkasitti nu beekaa jechuudha. Lammaffaa akkaataa itti gabaafnullee gabaabinaan lolaa deemaa jira. Lola deemuu irratti hayyoonni maal jedhanii miidiyaaleen addunyaa maal jedhaa soo waan addunyaan jettu walitti qabne akka afaan keenyattii fi akka nama keenyaa galutti isa ibsina. Lolli waan faarsanii miti. Lolli waan jaalatanii miti. Sogaa ejjennoo keenya qaamni irra wal lolaa jiru kun gara marii dhufee nagaa rakkoo isaanii eeggachuu deeggara. Sanii ala qaamni nuti loogii goonuuf hin jiru san akkasitti nu quba qabaadha isanii jan nuti irraa walaaf fi bilisa. Ammoo bal'inaa wanni ammaas kana keessatti ibsaa jiru hoggansa agarsiisaa jira. Hoggansa gama Ameerikaa jirus gama Iraan jirus ijaarsa agarsiisaa jira, teknooloojii agarsiisaa jira. Gaa uummanni keenya kanarraa wayii barataadha. Inni qaramaadha. Yoo gulantaa siyaasaa addunyaa akkatti deemtu sirriitti hubatee xinxilee gulaalee san keessaa gaa waan isa fayyadu fudhataadha. Tateenyaatis gaa hamma dandeenyu gabaasaatuma jira. Tabiraa gaa beektee tanii irra walii galuu hin dandeenye tateenyaa xiqqishoo waan bocola taateef waan garii qalbii nama cabsuu dhiisuudhaaf israarsuu dhiisuudhaaf waan gariitis biruma tarraa jechuudha. Egaa gada jennee fuula deebinee egaa dhiyaadhaa isanii jennaa kaleessas gaa bal'inaanii lolli jalqabarraa akkam turee fi kana isanii ibsaa turre 2025 amata dabreerraa yoo jalqabne lolaa Ismail Haniyaatii fi namoota adda addaa irratti tarkaanfii Iraan keessa fudhataniif Iraan deebisaa kan lolli hundinuu gara Israa'elii fi gara Ameerikaatiin jalqabame ture kaammaan tura jechuudha. Amma marsaa sadaffaati immoo sagaleen hin jirtu. Marsaa sadaffaadhaati immoo sadaffaati afuraffattu deemuu jira. Lolli kun waluma deddeebi'uu ta'anii maaliif fedhiin adda addaa waan jirtuuf jechuudha. Fedhiin adda addaa waan jirtuuf hayyee teenyaas waan qulfii oduulee teenyaa ta'ololaan ni dhiifna jechuudha. Taphatee abaa'oo kaafaa woboo fi piippii waliin qooddisan ni dhiifna. Ammoo waan beektee Oromoo, Oromummaa, Oromiyaa fi Oromiyummaadha. Bakka irraa dubbachuu qabnutti biran kun jechuudha. Saniif gabaafna akkasitti nu hubadha. Egaa loloota ilaa ammaa jalqabame kana hundaa'u isaantu jalqabe takka Israa'elii fi Ameerikaa jalqabe. Lolli ammaa ammoo Iraantu jalqabe. Akkama jechuudha lola ammaa kana Iraantu jalqabe. Hiika qabaa jechuudha wanni kun hundinuu. Maaliif Iraan jalqabdee ditiriidhaan keessa deemuu ni dandeenya. Ameerikaan
hanqina rasaasaa qabdi ofiillee fi akkamitti illee dhiibbaa beektii jeneraaloonnis lolli kun nuun baasu firaa dhiifnuun dhiibbaa Tiraamp irra dhufeen Tiraamp lola kana dhaabuudhaaf waliigaleetu dhaabee ture. Fi gara jaarsummallee manguddoota duraan isaan dubbisuu jalqabee ture Paakistaanii fi Qatarii fi kana. Odoo gaa tun jirtuuti Iraan beektee Joordaan dhoowte jechuudha. Protokolo lola isaanii kana keessatti lolli Iraanii fi kan Ameerikaadha. Kan takkaas lola kan takkaas kabajaan ni jirti jechuudha. Lola bal'amaati. Bilbilee himaa waggaa dhawaniin booda anis deebisaa seeqannuun qabaa bakka kanaatiin dhawa guyyaa akkanaa sa'a akkanaa taargeet akkanaatiin dhawaatiin akkuma qabaadhaan egaa lolli kun haga ammaa deemaa jira jechuudha. Ila guddaa surprise elementiin ta Ameerikaati. Ameerikaa fi Israa'el waan takka beektee diinina malee dhufanii Iraan dhawaa ba'anii taraa tana ammoo diinina malee Iraan dhawte jechuudha Joordaan irratti. Khasaaraa achirra geessitee maali kan juga fuuldura bal'ina akkuma oduun nu dhuftetti sanii qabaaf. Ammoo hiikkaan isaa maalii hoggaa jennee Iraan lolli kun akka dhaabbatu waan feetee natti fakkaatu. Maalii fi Iraan lolli kun akka dhaabbatu hin barbaanne hoggaa jennee hirii akkanaatu deebiin argamne jechuudha. Lolli keessatti taamingiin very important fi perception keetillee akkatti waa laaltu. Ameerikaan Jaapaan lafarra dadhabattee xayyaaraan waa hundaan waan qabduun dadhabattee muddamtee boombii niwukileeraa san irra darbite amma haayidroojin boombii san irra darbite. Wanni isiin qabduun lama qofaa beekadhu. Magaalaa lamarra darbattee tasadaffaadhaa Tookiyoodhaan dhawaa jennaan namichi harka kannatee jechuudha. Dugustichi. Ammoo Ameerikaan boombii sadaffaadhaan qabdi hin qabdu. Tasadaffaa sanii tabeetee sodaachisuudhaan. So lola keessatti yeroo garii meeshaa waraanaa qofaa miti tarsimoon akkaataan diinni kee persiifsi godhuu fi akkaataan beektee ati humna kee kanatti garsiifattu barbaachisa jechuudha lolli. Jaapaan basically wanni harka kannattee fi haayidroojin boombii sadaffaadhaan Jaapaanis dhabamtii Tookiyoon fira nugustichi beektee harka kannate haya atis sinxuunu nugusummaa keetti fuufi ammoo harka kannadhu jaanii odoo biitii bu'achuu Jaapaan harka kannatte. Walii galaayu gaa Iraan ammoo wanni ishiin godhaa jirtu ammoo maali lola kana lola beektee akka kirikitii teesti jaanii beektee arraa saaga tokko taphattee baruu solit deebitee iftaara solit deebitee walit deddeebi'uu kana keessatti toftaadhaanii beektee Ameerikaa laaffisuu jirti. Tana keessatti maal argatte hoggaa jenne taraa duraatiif zamaninis beekadhaa zamana addaati jechuudha. Zamanni irra jiru kunis zamana waa dho'isuu dandeenyuufti. Zamana beektee waa dho'ifachuu dandeessuuti. Ameerikaan boombii sadii boombii meeqa qabdii Jaappaan wallaaluun isii Jaappaan harka kannisiifte. Lamaan kana malee qabduu odoo beekte Jaappaan harkaan kannattu jechuudha. Beekta akka kana hana gaa information akkasii qabachuu dandeesse gaafa san. Har'a ammoo rasaasa meeqaa hafee fi beekanii jechuudha addunyaa naaf isanuu ni beekna jechuudha. Walii galaayo misaayila beektee misaayila firraatti dhookaniin gariin abbaa kun takka hafee jaanii gariin ammoo abbaa 400 hafeedha. Basically gaa Iraanoo meeqa qabdi hoggaa jenne keessaan shalaganuutu kun 20 olii jechuudha. 20,000 versus 1,000 lola beektee Iraaniif historical advantage dha. I think I'm over the advantage seenaa isii keessatti deebitee harkachuu dandeessu. Waan kana deebi'anii dafanii oomishuu danda'an hoggaa jenne gaa meeshaaleen tun meeshaa teknooloojiidhaati. Meeshaa beektee qorqorroo muranii tumtuu yaamanii tumanii gosa tolchanii gabbaasuu danda'an. It is very complex. Misaala tolchuun so gaa waa yeroo fadhu. Ameerikaan turuu abbaa 96
akkana oomishuu dandeessi amatatti misaa'ilota adda addaa kana garii 100 garii 200 garii 100 gad baatitti garii habbaa 12 qofa oomishuu dandeessi. Lola baatii afranii kana keessatti meeshaa oomisha amata 4 irraa nyaadhame. Ameerikaa irraa meeshaa huusaa amata 4 silaatti lolachuu dandeessuutti irraa dhabame. Ameerikaan gaa beezii 800 qabdi addunyaa tana gubbaratti. Lolli Ukraine kaysiidhaati. Achittis waraabsitee qabdi amma gabaasaan dhufte keessa harka 175 achis rasaasni qallate. South Korea fi North Korea Ameerikaa jidduu ta'a. Gaafa meeshaan tun qallattee beetee zeeroo deebite gaabee kadhu namuu hulii waan fedhu ka'ee godhuu hin danda'adha. Wanni beetee anti misaayiliin barbaachisaadhaa fi maali? Misaayila 10 Iraan darbitee yoo beetee habbaa 8 irraa buufte sogaa parsantii 80 hanqifte jechuudha. Walii gallaayyuu yoo gaa meeshaan tun dhumte meeshaan tun yoo dhumte Ameerikaa walii beetee loluu hin dandeessu. Harka qullaa taati. Maaf lolli eega lola misaayilaa taateef wanni darban hundi lafan buutu jechuudha. Yoo gaa wanni darban lafan buune lola akkasii sana Ameerikaan seenuu dandeessi yookaan inni gaa beetee lola akka malee cimaadhaati. Wanni Iraanuu xuxuuxuuf haga xiqqoo hafeef sanuu harkaa nyaachuu deemti. Amma kunoo edaawutti deebi'e jechuudha. Walubannaa edaawutti deebi'e ammas haruu jira. Hanquma hafee haruu jira jechuudha ijaarsi. Aboodhaaf wanni nu hafe waan xiqqoodha. Dhawaan isaniin jee dhawuu jira jechuudha jenne. So lolli lola sammuudhaati jechuudha. Iraan irraa dandamachuu dandeessi. Maaliif hoggaanne wanni Ameerikaan dhawaa jirtu kaleessan akka gaariitti isan ibse wanni Ameerikaan dhawaa jirtu waan beetee Iraan lola amma isiin gaggeeffattu kana miidhuu miti. Yoo lafa jalatti misaa'ila oomishatte lafa jala kuufatte lafa jala haa dhukaaftuu taate duba haayoo gaara kana tumaa oolan waajjira qonnaa yoo dhaan beetee biiroo kaabinee fi kaadiree tana yoo guusaa oolan magaalaa keessa tanaaf gaa Iraan harkan kannattuudha. Ammoo wanni Iraan irraa hafuu hin dandeenye yoo gaara beetee waa keessatti oomishu san harkaa dhaban harkaa diigan gaara isa irra jige jechuudha misaa'ilaa fi diroonii fana dhagaa ugaa san beetee harka kannachuun dirqama taati. So lol taraa tana lola marsaa afraffaadhaa jennuuni. Lola marsaa afraffaadhaa kana Iraan mataa isiitiif jalqabde. Gaa deebisaa kan nu qaban rakkina guddaan jirtu lolaa fi siyaasaa fi diinagdee fi dippiloomaasii wanni afrantu hojjeteeman. Waan afarirraa wanni nama dhibaa siyaasaa. Lolli nama dhibu. Akka jechuu kooti lolli nama dhibu. Wanni akka malee nama dararaa siyaasaadha. Iraan waggaa Joordaan dhoote odoo rakkoo siyaasaa jiraachuu baatte Ameerikaan hanqasa liqimsiteeti usuluma dandeessi jechuudha. Inumaatu itti fayyadamuu dandeessu dippiloomaasiidhaaf akka beetee dubbii kanaa gaggaragalchitee aboo nagaan fadhaati. Odoon lola kaniin dhaaba jiruuti kunoo Iraan lola kana jalqabdeeti addunyaa quba qabaadhaa jechuun tugaa siyaasaa wanni dhaan immoo miitii jechuudha siyaasaa Iraan san. Bar lola ammoo ilaa ammaa godhamaa jirutti addunyaan eenyuuf bu'aa jirti ugaa inni addunyaan eenyuuf rahmata godhaa jirti addunyaan eenyuuf eenyu abbaa haqaa godhu jirti ugaa jenni Iraan. Wanni haqaa abbaa haqaa Iraan taateef lola keessatti gaallajjituma isiin barbaachisaadha. Lola keessatti eenyu dhugaa qabatee lolu jira eenyu cubbamaadha hajuu barbaachisaadha. Yoo beektee qulqullummaa lola keetiin eegganne meeshaan ati dhukaaftu san egaa waan ati feete san galma sii ga'uu hin dandeessu. Lolli kee hamatamnaan lo'orra dilluus gootee jirti. Because siyaasaan kufnaan militariidhaan mo'uu hin dandeessu. Siyaasaa bareedduu qabaattee waraanaan dhawamte deebitee kaata. Ammoo siyaasaan dhawamtee waraana jabaa feetee si fayyaduudha. So siyaasaan jabdu. Dubbiin Joordaan gaa maal Iraan taraa tana kaalkulee gootee xuyite wanni xuyixuu fi rakkinni carraa lama qabdi Ameerikaan. Carraan tokko humble taate beetee dhawaantu waa takka waan isii godhu hin qabdu
meeshaa garraa guggubatte tana deebitee uumashatti sabbarteetu sila annagayaan fadhaa san jabeessite taraa duraatiif Ameerikaan nagaya barbaadu ishee addunyaa irra gaanii baatiif jechuudha. Hamiinsa beetee irra Ameerikaan akka cubbutti ilaalantan irraa gabbuusa. Ammoo akka itti yaadan gaa maandiseetiin akkasii miti. Mootummaa addunyaa irra guddoodhaati mootummaan xiqqootu na dhowwatee akkamitti nu saadha. Suugaa dubbiin dubbii xiiqii taati jechuudha. Xiiqiin beetee xiiqiin xaaxa nama goosifteeti boodallee xarraqqee nama gootii jechuudha. Xiiqii qofaan deemuu hin dandeessu. Xiiqiin yoo cinatti kaalkuleeshinii jabaan hin jiraanne xiiqii nama kasaarti. Dammarra mi'ootii jetti Oromoon hoggaa beetee tolte hoggaa shoobdoon isii tolte dammarra mi'ootii hoggaa kaan kasaaruma si geessiti jechuudha. Wooma qabdutti dhadhaawwatta. Tiraampiin gara ritaaleeshinaa deemee jechuudha. Deemee ofirraa obsuu dhiisee dha'uu jira maareetti. Hanquma hafee fixachuu jira. Hayyee wanni tunis ammaas guyyaa 10 deemtee jenna. Lolli kunis yoo guyyaa 10 deeme as keessattis gaa beetee paatriyoota isaatii fi meeshaa beetee taadii fi waan teknooloojii qabu kana ammaas yoo 200 ofirraa hir'ise gaduma deemaa jira beekadhu. Senaariyoon sodaachisaan tamii yoggaa jettan gaafa Ameerikaan fixatte. Takkaa'oo meeshaan harkatti hafte lolo guyyaa 15 biran kunne gaafa ta'uu Iraan hubatte maybe Iraan misaayila qofaa miti biyya akka Kuwait biyya akka beete United Arab Emirates seentee qabachuun isiin mala. United Arab Emirates jechuun bikki garii Adaamaa fi Finfinnee jechuudha adda fagoo miti. Bikka gariitti Awaashii fi Finfinnee jiddu haga liphii jetti seentee qabachuu dandeessi. Yoo lolli lafaa keessaa meeshaan tun ammatti harkaa dhumte meeshaan tun ammaas oomishuudhaaf waan yeroo dheertuu feetuuf amata 3 amata 4 waan feetuuf meeshaan harkaa dhumnaan Iraan gaabeetee misaayila qofa darbuu miti maybe biyyuma Arabaa kanaa ifiifuu seentee qabachuun isiin malaa jechuudha. Beezilee isii kana hundaa keessaa guusitee ifiifii qabachuun ni malaadha. Waan godhuu dandeessuutu hin jiru. Ameerikaan yoo beetee ammuniishinii isii kun beetee rasaasni kun isii kun irraa qaqallate hedduu saaxilamoo ta'anii Arabaas beetee yoo beekatanii qaallachi isaan duuba dhokotan kun ifiifuu bikkatti dhokatu barbaadaa yoo isaanii galuu baatte Araba kana duuba gaa misaayilaan dha'uu miti halkan tokko jara kana hunda ni qabatti beekadha. Lafti akka malee gabaabdu. Kuwait kiiloomeetira 200 fi 300 waan hin taane seentee qabachuu dandeessi. Iraaq dhumaatu isiyu Iraaq beektee bakiin waan dhaquu dandeessu Kuwait akkas. Suuduma kanatti irraa jettu tanaahu asiin huutuutti gadhiiftee asiin ifiifii seenuu dandeessidha. So dubbiin misaayila biraa kutuniin waan jiraati gaa yoo Ameerikaan ifirraa hubatte malee. Yaa'iin tun gaa already odoo amma asiin seenne biyyoota hedduu diinagdee isaanii if booda deebiftee jetti guddina. Biyyoonni hedduun hanqina gaazaatiif infleeshinii ikonomii nyaataa beekadha. Infleeshinii summiidha. Summii beektee diinagdee qabeenya biyyattii nyaattu. Hoggaa keesha namaa wanti nyaatte keesha namaa kana waan muraasaa nyaataa beekadha. Waan akka gaazaa, waan akka qoonqoodhaati kun hoggaa nyaadhaman waan boonaa takalee isa bitachuu turte hunda ni dhiifta jechuudha. Moobaayila bituu, waccuu bituu, waan fardiin ta'e ni dhiifta. So industiriin garii infleeshinii daaraa haqaa jechuudha. Yoo ilmi namaa qoonqumaa fi gaaza makiinaa isaa bira kutuu dadhabe daldala addunyaa kana hedduudha if booda deebisa. Waliigalatti gaa lolli marsaa afuraffaadha. Joordaniin jalqabe Joordan irratti Iraaniin jalqabde Ameerikaa gahaareetu itti seenee jira. Dubbiin ammallee jaarsaaf waan galtee itti fakkaatu. Jaarsi xiiqii onnumaatu isa buutaa jechuudha. Yoo haala kanaan
lolo guyyaa kudhan kudhanii kana abbaa 3 fi 4 shanitti deebi'ee maybe amata kana dhumarratti beezii isaanii guutuu waraana lafaatiin Iraan seentee qabachuun isiin mala. Tanaasaa ganaan biraa hunnu Joordaan ummanni gaafii kaasu jira. Namoota beektee paarlamaa keessa jiran, namoota gariin mootummaa keessa jiran, paarlamaa keessa jiran, ulamaa'onni abbootii gadaa ni qabamu. Hayyee waan akka abbootii gadaa keessaanii manguddoo biyyaa illiitii isaanii intelektuwaalota warra waa barateef kana ka biizinasa gaa namoonni ijoo ta'an jiraan beektee Joordaan walitti qabamanii taa'anii mariihatanii nuti beektee lola kana keessaa waan fayyadamnu hin qabnu. Waraanni Ameerikaas taa'uudhaaf nuti miidhamuu hin qabnu. Waraanni Ameerikaa nu keessaa haa ba'uudha. Waraanni Ameerikaa 4,400 fi akkanaatti achi keessa jira. Morallee jechuudha. Gaafis ol kaa'u hoggaa yaa'in jirtu ilaa 10,000 ni ga'anii. Hoggaa yaa'in hin jirre ilaa 4,000tti gad deebi'a. So taraa duraatiif Joordaan keessattuu gaafii jajjabduudha ka'eedha. Biyyi Arabaa tun duuba very volatile bakka biyyi Arabaa tuni fi Oromoo fi Arabni akka tokko gaafa nama akkaan hin beekanii jechuudha. Oromoon si baroodu bakka beektee sodaatte jettuuni amma rafte jettuuni amma beektee Oromoon hin kaatu jettuuti yoo feete halkan tokkotti haati jechuudha. Ifirraas dhokuu hin dandeessu. So paatanii beektee amma trendiin Oromoodhaatiif Arabaa tokko ummatuma kan nagee fakkaatu kanaatu gaafa fade baharra kursitti ol garagalee sunaamee ta'ee si nyaataa jechuudha. Mucaa burtukaana gurguru Tunisiyaa keessatti poolisiin fuudhee beektee irraa gannaqee jechuudha. Gurbaa yuunivarsiitii baratee dalagaa dhabee firaa burtukaana gaariidhaan akkana baadhatee deemu gaarii sirraa ganneenaan gaaza fi qabee gubeedha. Gurbaan sanii himatee dadhabannaan if gubuun isaa san gaa rivolushina guutuu kaafte. Gaafii jirtu gaa dhiiroo burtukaana saniitu gatii burtukaana saniitii mucaan kaf gubee gatii gurbaa saniitii fi ummanni kun hundinuu ka'e noono. Yeroo garii ummanni beektee ijaaramee hin kaane dammaqii isaan hin kaane kuni waan isa onnachiisu jira. Quduruu beektee isa kana dutachiisu jira jechuudha. Dammaqee isa hin dutuudhaan jedhanii baareessu jira jechuudha. Useeti guyyaa takka taatumaan takka beektee guyyaa taate taatuma san jala karaa baqeeffatee si harkaa baagaa the Arab Spring sangaa mootummaa meeqa nyaatee jechuudha. Dubbiin Iraan tun ammas the Arab Spring biraa fiduun ishii mala jechuudha. Maaliif hoggaa jenne yoo gaazni kun beektee oomishni gaazaa addunyatti gurguramne taate jarri kun maallaqaan jiraatanii jechuudha. Hafuurri qilleensi isaanii maallaqa. Oowwa barana Dubaayilaa hanqa beektee digirii seentigireedii 60 dhaqee jechuudha. Barana akka malee oowwa naan jedhan. Sogaa oowwa sana ofirraa qabbaneessuudhaaf maallaqa asii barbaachisa. Bishaan hin qabanii bahara keessaa beektee bishaan kana xaliilchanii soogiddarraa baasanii bishaan waa qotatanii qabanii roobuu fi qotatanii bishaan keessaan qabanii habaara kana jijjiiratanii itti fayyadaman. Kunis very expensive jechuudha. Wanni oomishatti akka jirtu alarraa dhuftiif. So biyyi Arabaa beektee oomishni bishaan isaanii, qilleensi isaanii, nyaanni isaanii waan uumaadhaan qabanii miti jechuudha. Kana hundaa'u namni wanni biyya Arabaa keessa irratti jiraachaa jiru maal egaa inni maallaqa qaban. Yoo maalleeni kun beektee qoonqoo tana beektee akka fadhee fiduu dhabeeffamu. Because maallaqee xiqqaa ta'e jechuun akka feetee beektee san humna waatti impoorti gootuun qabdu jechuudha. Amma biyyi Arabaa nyaata akkasii harasan xiqqa qallisan naan jedhanii Dubaa keessaa namni beektee nyaatumaa qusachuu jalqabeedha. Arabni beektee waa israafuu dhiisee jiraadha. Wuccuu kaleessa akkasii harusanuu dhiiseedha. Taaree ol deeffachuu jiraadha. Walii gallaayo sololli kun beektee waan biraatis ta'uu uumuu qabaadha. Jireenya qaalessee jireenyi qaalessi Arabaa kun ammoo wanni isaan nurraa addaa
nuti siyaasaaf fa'uudhaaf beeytee waan akka maasta pilaaniidha waan akka beeytee ajjechaa caaluudha wayii jira waan nuti namuu hin beeyne toggaa tuqon oromoon tuni obsitee wuu jettee kaatu. Arabinis waan akkasii siyaasaa keessa ni qaba. Amma wanni isaan nu caalaniin dubbii diinagdeedhaati. Beelan obsan. Nuti beelamaatu siyaasaadhaan walitti ni himuu jechuudha. Nuti jireenya qaala'uus mootummaa jireenya qaala'ise kajuu san dammaqeessi biyya teenya geenye ammaa dura. Arabni ammoo moofoo isaa san beeytee saantimni warra idaame du'uura wayyaaf. Walii galaa yoo qonqoraan itti dhufte arabni beeytee dachi kan raqa. Kanaafuu gaa lolli kun jireenya qaala'ise moofoon gaafa qaala'ute gaabiitti arabaatuun revolution akka gaafa gurbaa beeytee burtukaana harkaa gannaqaniirraa ooltaati jechuudha dubbiin. So lolli kun dhaabbachuun isaanuma irra fayyetti. Wanni Iiraan amma itti mirqaanaa jirtuuf maali? Jireenya itti qaala'isaan warra Iiraan namatti himtu qabdi bara. Ameerikaadhaatu moofoo isanii qaala'isee, Ameerikaadhaatu dawaa isanii qaala'isee, Ameerikaatu mana isaaniirra diigee nama hamattu qabdi Iiraan. Uummanni Iiraanis rakkoo isaanii tana hunda bikkatti galchan qaban biitti arabaatu. Gaafii nama Joordan keessa taate wanti ollaa Iiraanii miti wanni dhoomnuuf maaliidha? Bar waraana Ameerikaas jira duuba maan nurraa hin baafneedha. So loojikni kiliira moo kam? Mee takka raana. Maal asii godhanii jira kun? Maal nu godhanuti? Gaddaafaa isaaniitiif maaliif dhoomnaadha? Maaliif hin baaneedha? So gaa mootummaa gaafiin tun Joordan kaafte yoo Suudii keessa kaatee maaliif dhoomaa jira? Waraana Ameerikaas jira. Maaliif nurraa hin baafne? Deebi yoo Kuwait keessattis, United Arab Emirates keessattis, Bahareenii fi biyyoota Arabaa kana hundattuu gaafiin akkanaatu yoo kakaatu taate rakkoo guddoodhaadha. So wanni amma deemaa jiru gaa dubbii jajjabduudha. Dhukaasa waliin dhukaasan kana qofaa miti warraaqsa qophaa'u jiru jira jechuudha kabaru beeytee deebi'ee rakkoo gurguddoo isaanitti fiduu ta'u. So wanni gaafiin gaa ummata Joordan kana mootummaan Joordan ammas mootummaan Joordan wanni jirtuu nu gargaarsa Ameerikaati jechuudha. Arabni kun rakkinni isaanii Masrii wanni irra Israa'eel hojii walii galteef gargaarsa beeytee biliyoona 2.3 Ameerika irraa argattu kana. Kana Suudiin kan nitiif jechuudha. Silaa bar waan israaf hojjetan kana. Waan wiskii fi farshoo fi nadhoo fi beeytee waan adda addaatti israafaa fi fasaadaa fi fisqiidhaan maallaqa isaanii kana addunyaa irratti israafan Ameerikaadhaaf bar ballama seenaniif amma tiriliyoona 2. Joordanis wanni maali Qatarii fi United Arab Emirates fi Suudiin tiriliyoona biitti akka Joordanii fi biitti akka Masriidhaa wanni beeytee Israa'eliif beekamtii kannanii fi jala bulaniif miliyoona 2.3 dhabaniiti jechuudha. Arra silaa ifiifuu wal gargaaranii Masriin arra silaa mataa gad qabattee beeytee amata 50 ol beeytee waliigaltee akkasiisan gootee mataa gad hin qabattu. Waraana guddaa Afrikaa irraa guddichi kan Masriidhaati. Silaa waraana kana jalatti Gazaa keessatti uummanni Falastiin hin miidhamuudha. Waliin kannan ammoo ol fe'aniif qaalicha. Waan dalaga gurguranillee achi bu'aarachi malee akkaawuntii isaanii keessatti hin bu'u. Akkaawuntii keessatti beeytee masruufumaan bifatanii maalleenii isaanii wanni gurguramaa hundinuu Ameerikaa bira waliin qabame jechuudha. Ayyatanaa saganaan biraa kunu waa'ee mujtamaadhaa Netanyahuun gaa Ameerikaa jira. Taaziyaa Lindsey Graamis dhaqee jira. Achi gubbaas gaa teessoo UN'dhaatu as deema. Waa'ee mujtamaadhaa kaasanii haasawanii turanii. Waa'ee mujtamaadhaa ni jiraa lubbuudhaan mirkaneeffattee jirti. Eessa jiraan beekan malee. Akkami jiraas namni beeku hin jiru. Ni jiramu hin jiru hajuu sani Yahudaan taraa duraatiif ni jiraa jettee jirti. Baadawwee 7 dura
تقافتما موساد قدتش خبيت إيران تكنولوجي إسيدا فودي بيتي إسرائيل دبرساتوري الجيساني جناني نموت ججبا almost ورا نمت إبلا ما قلت ياتو بس صوت ججبا الجيسا جرا مجتبان قام لبونيس نجرا أما قا حقق أوات عبادا إيقو جراني بيبي أوفيشالي قا حياة الله سمودة مثلا قد أوفي ديساني نمالادا قا سيرموني أدى وقات كشواليك أبنائي مجتبان قد ديبي بالي سوق أچو ديساني مالا لبون نجرا جتي إينيو إسرائيل ترامبي دان إيسا جرا سام بيخنا مو سيناتري أمريكا دا تكو هاسو قدا وده هاسو دي وده خيستي وني نجي لولا إيراني راوني فجدا من مالي دا إيران وفي الجبي سنين إيران دبي مولوداتي دي سنينجي دبي مولودا قويا أدو خيسا خانيتي وقاد رجل قواني يادنا دبي لو تكو جرا ويتيجا خمو دبي مولودا وقاد راخا نويتي دو 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 يتاتو بودا أكمد فينا دم 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 أردنيتا نويتا كان سرور رافتي يتوي لكما كسيت لوتوني سقالي ديسي بود إنواجي جيرمتي أكمد فين أيو جل قبدي يتوي دبي مولودا إيران أولين تيجتوني اسمه جبيسيدا إنواتو بيتي بيا خليسة صدركا بيتي هم نوراناتي في جميع الدجورة ديدا ميغا تورتا أرى بيا بيتي صدفا ما فرفا نجاما جرتي يو إيسو متاتي ملي يرو أماتنا خيستي نمني بيتي الدنيا جدان كبه يسيسو دندو نمني إيران ملين جرو أماتي أمريكا قال نيوكلير قبدي ميسايل قبدي خنا يو سدا شفتي ملي نمني بيتي أمو غنم عن الربا خيتو دقيقة تكخيستي الدنيا غرو لمان قبتشيسي يسيسو دندو إيران قفا هرمز أركا قبدي يتوي هرمز أنشوف يقواجي الدنيا دونون دونون يجي غرو لمان قبدي بقوان لافريج يكسي أمريكا قبدو أمريكا وني قبدو همنا هجموني أركا قبدي هجموني إسي خنقا haga meeshaa fe'attee si fidduu sa'aanuma qabdaa jechuudha. Tun sa'aana maan kannitu. Hoggaa Iiraan beektee hurmus cufee mitiyu. Naannoo hurmus kanaa yoo beektee meeshaa markabni isii liblib jee inshuraansiin ni qaala'aa beektee gaazii ni qaala'aa soo taraa duraatiif gaa Iiraan maybe biyya beektee addunyaa irraa sadarkaa humnaatiin raankii afran beektee addunyaa harkaa qaban san ta'anii jiran jechuu ni dandeenya jechuudha. Afran irraa illee even Raashiyaadha. Raashiyaan ishee niwukileera qabaatte malee jarri kun niwukileerumaan caalan. Iiraan yoo waan amma qabdu kanarratti hurmuz irratti yoo niwukileera hidhaatte I think dirqamaafuu namuu isii kabajuun dirqama ta'a jechuudha. Dirqamaafuu. بكسر أقوى قبضت ولي بر مركبنا خيون جتشين بابا نمود في كاولي إسيو جهريرو أمتا قافين قدون جستمو هرمز أما تخوما ميكا أتشما جرا الرمالي في ميشا سياسات هي أقوى إنه والا ما توني ما تدرا إيران يروح الدولو اللي رقا جيفا أما بكتالة تشوفو نينشوف الله يتني بيته الدوب كتلان كجيل ليه شوي ولي قال لا يو أكبيته هرّي في ورابيسا أفعل لقاد فانسانية شوي قتك قربت بد قوته هرّي تاتي لا قويا قيامتي شوي سندورا موغا غافك أبديجي ورابيسي أقبيه شوي إيرانيس أمتا خوما ميغا هرموز ما كنو بيته حكم تك دينجيا الدنيا تين وجه ولتين هذا بيتيون شوفي مالي رأرك دخنجو أكلت تنفر النيتوي أما بريجا تك شوفتي أجر تبودا نمني بخترت نمنهم نكابا تقول له في أكبرون دندني أجر تجرتي
So they don't care how much waajjira qonnaa dhahee yoo deemiti mana barnootaa dhahee yuunivarsiitii dhahee bikkuma feete yoo deemi dhahee isin Hormuz kana immoo gadi hin dhiiftu jechuudha. So meeshaa dabalataa ta misaayilaa ta dirooniidhaa ta dabalataan Iiraan yeroo ammaa tana keessatti harkattee fi harkaa qabdu Hormuzi waa takka nan godhanillee hin galteefi jechuudha. Saboota akka addunyaan tunu Ameerikuma dida malee yoon cufee beetee keellaa godhee maallaqa warraa guradhe lakka addunyaan ni kafaltii agartee warra warra kafalee jira bara. Warra miiliyoon lama kafalee dabre meeqaa jira jechuudha. Namni ammas wanta na dura dhaabbachuu jiru addunyaan tokkollee barifirraa kafalee dabarraa jechuudha jiranii bara addunyaan. Waliigalaa dubbii Hormuz wanni Iiraan irra goggoguu qabduufu wanni isin Gaazaa irraa harkattuu fi wanni isin Hormuz irraa harkattuu walitti dhiyaachuu jira jechuudha. Ilaa biliyoona 75 irraa ilaa biliyoona 95 kan dhiyaatu irraa harkachuu dandeessi amatatti. Barka baajeta laafaadha jechuudha. Odoo waa takka hin gurgurre hin bitanne nama dabarsuudhaaf keellaa beetii haada wal qabdee wal dabarsuudhaaf namoo kadeemu hundinuu miiliyoon 2 seeqanne waan laaftuu miti jechuudha. Already dhadhamte kanaas maallaqa agarte. Addunyaanis amrii isii jala bultee maallaqa ni kafaltee agarte. Namni kana hunda didu jiru eenyu Trump waa kana firraa dhookkitii jechuudha. Kana ifirraa dhookkitii. Hayyee deeqa muraasa naafe so dubbiin Hormuz dubbii beetee dammaqiinsa dabalataa Iiraan harkatte akka laaftutti illee irraa ka'uu dandeessi gaa senetarri kana jedhee jechuudha. Ifitti xuuneeti Hormuz illee abbaa Hormuz illee isii goonee kabiraa ammoo meeshaa waraanaa fixannee biyyoota Arabaa diisifnee gaddaafaa keenyaan Israa'el illee magaalota isii meeqaatu diigamee baabu mandabillee kun arrama cufamuu haasawamaa jira. Oduun haaree dhufte keessa Masriitti markaba Gaazaa Ameerikaadhaa LPG fidhatee deemu dirooniidhaan dhawanii eenyu dhoyin hin beekamne so Suez Kanaalis cufamuuf deema jechuudha. Egaa bakka sanitti eega nama dhawuu hin danda'amte baabuu mandab dirree hodhaawu markaba meeqa ammaan duraa dhawatee jirti Huutiini. Hormuz baabuu mandab amma immoo dubbiin Suez Kanaal biraas hoggaa dhayite waan ajaa'ibaati jechuudha. Paatrootiin misaayila wanidha misaayila dhufu kana ofirraatti buusan rasaasni harka 175 Kuwait keessatti United Arab Emirates keessatti Joordanii fi Suudii fi biyyoota Khaliijaa kana hundaa'u waan amma Ameerikaa qabduurraa gaqqabadu isaan. Dhibbeentaa I don't know 350 400 wanni isaan qaban jechuudha. Oduu biraa gaatamaa jedhaa oduu biraa waraanni warri beetee feesbuukiidhaa fayyadamtan saaxiluu jirtanidha wanni Iiraan gargaaraa jirtanidha. Waraana Ameerikaa meebii moobaayila harkaa guuruun isaanii ni malaadha. Moobaayila kana gaanni jirra akkasitti garsiisanii jechuudha. Za'a 24 jaartiin ilmaan obboleeyyan haati abbaan ilmoo isaanii ta waraana lolarra jirtu hoggaa Iiraan bum gootee namu gaabeetee waasaappiidhaan feesbuukiidhaan lubbuun ni jira yeroo garii hajoollenis beektee taachi jirtus ijoolluma dargaggeessaa kunoo ni garsiisaa jechuudha. Maamii kunoo agartaa bar misaayilii hoggaa dhufu ana isiniin fiigaa kutee rabbi na baasee kunoo mana kana diigee laala gartee way bara waan misaayilii dhufee san akka godhee laala. So viidiyoo maa fi footoo waraanni Ameerikaa maatiidhaa fi maxxansu kana Iiraan beektee taargeeta san marga identify godhattee darbite mookam bikka isiin dhowwite san hoggaa viidiyoodhaa fi footoodhaan maxxansaniif kaalkuleeshinii isii sirrii ta'uu ni beekti jechuudha. Qiyaasuma sani darbiti waan darbitu. Kanaafuu beektee of dhoowsisuu jirtanii jetteeti gaa Pentagon waraana Ameerikaatti ka'anii jechuudha. Jarana
footoon isan kaa'uu jirtattuun fi viidiyoon isan maatitti ergitan kun akka inumaatu Iiraan beeytee taargeeta isii shiishii sirreeffattee akka gaarii nu haleeltu goote kanaafuu dhiisaa waan maxxansiitan kan jechuu jiraniini akkuma bara qayroo sanitti Ameerikaanis maybii feesbuuka jaam godhuun isiin hin balaa jechuu kiyya meni ilaalla feesbuuka moobaayilii harkaa fuuti immoo feesbuuka cufti we don't know ammoo hoggonoonni waraanaa wanni jechaa jiran maal Iiraan footoo feesbuuka irratti waraanni maxxansuutti fayyadamtee nu haleelaa jirtidha. Oduun biraa misaayila beektee kiiloomeetira 5,000 ol deemu Iiraan tolfachuu jirtii jaanii irraa haasoomaa jira. Jummata ka jarana oduu irraa asumarratti gabaabsinis waan nurra muffattan jennee yaannu bikka irratti itti guutaa bikka tokko gara sirreessaa haga qophii tara fakkaattu walitti jechaanutti akkuma dhugaa dura seennu sana ibsine oduu Iiraan wanni irratti xiyyeeffannuu fi addunyaatu gabaasaa jiraadha. Hariiroo addaa wajjin qabnu jechuudha. Mujtamaan nu quban qabnu illee mujtamaa quban qabnu kan akkasiin nu beekaa. Miidiyaa addunyaa hundoo laatan BBC, CNN namuu gabaasu jira. Waan namuu gabaasa walitti qabnee isanii gabaasaa jira. Kan akkasiin nu fudhadhaa. Nutoo nagaya ni feena. Ammallee irra deebinee Ameerikaadhaan biyyoota Arabaatiin Iiraaniin aannan kan nagayaan mi'aa taa'ati jedhana nagayaan rakkoo isanii kan dhaama jennaan jechuudha. Lolli nu faarsinuu fi lolli nuti beektee dhaadheessinu illee jiru. Lolli badii malee, khasaaraa malee, du'a malee, madaa malee waan irraa fayyadaman hin jirtu. Nagayaa caalaati ta'a rakkoo keessan nagayaan kan dhayannaan. Oduu teenyaa waan ololan ta'in waan Oromummaa fi Oromiyaa fi Oromiyummaadha. Gulaallee sanii dhiyeessuudhaaf tattaafanna. Juma Mubaarak qophii tara fakkaatu waliin dachaanutti nagaa waaqa keessa turaa.